Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya har'aaf jennee qabannee dhiyaannee jira. Jalqaba kan ta'u oduudha. Itti aansuun qophii mata dureen isaa dubbii ijoo jedhu kan Dr. Daani'el Tadibaabaa arrata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisan irraa kan fudhatame isiniif dhiyeessina. Jalqabaa haga dhumaatti akka nu caqaftan jechaa oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna. Ani Ejersa Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo Booboon aanaa jajuu ganda Abbulee mukaa gurraacha iddoo addaa Abulee jedhamu keessatti loltoota mootummaa PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata iraarsaa irratti tarkaanfilee laalessaa fudhateen diina hedduu adabuu beeksise. Tarkaanfii kanaan qawwee AKM fi ragaaleen garaagaraa diina irraa hiikamuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godinichaa beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun waraana bilisummaa Oromoo Boosetitti waraana faashistii PP adabuun beekame. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee godina Baashaggar aanaa Booset ganda Borcataa daandii Itiyoo Jibuutii gama kallattii kaaban jiru bakka addaa Dhukiisii jedhamutti kaleessa guraandhala 21 ganamaan hatta'eetti hidhuun waraana maafiyaa PP uummata nagaa saamicha dararaa jirtu irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaanis waraanni diinaa hedduun du'aan kan adabame yoo ta'u, reeffi isaanii konkolaataa ambulaansii lamaan gara magaalaa Olanciititti akka fe'atanis kan beekamuu fi iddoo isaanii madoo cimaaf salphaan saaxilamuun beekamee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Booset ganda qawwaa haraa mirqaasaa bakka addaa Tulluu Diimtuu aanaa Fantaalleen kan waldaangessu keessatti halkan sa'aatii 4 irratti haxxee itti hidhuun tarkaanfii mooraa diinaa irratti fudhateen du'aa fi madoon adabuu woboon godinichaa beeksisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallagga Ona Aabbee Dongoorotti haleellaan humnoota finxaaleeyyii faannoo jabaachuun dhaga'ame. Jiraattonni maddeen keenyaaf yaada kennan akka jedhanitti uummanni Oromoo qe'ee fi lafa isaa irratti akkatti bahee galu dhabuun rakkoo hamtuu keessa jiraachuu maddeenitti himanii jiru. Bara kana keessa bakkoota garaagaraatti uummanni Oromoo humna finxaaleeyyiin saamamaa jiraachuu jiraattonni kan dubbatan yoo ta'u, uummanni gabaa Tulluu Waayyuu deemaa ture konkolaataa dhaabsisanii saamuun jiraattonni kunneen maddeenitti himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun ganda Walgeetti jedhamuttis konkolaataa dhaabsisanii uummata saamuu kan himan jiraattonni torban darbe immoo ganda Dabbis jedhamutti manguddoo qonnaan bulaa ta'an lubbuu dabarsuu maddeen gabaasanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo guyyaa lama dura waajjira bulchiinsa ganda Daalachoo jedhamu akka barbadeessanis maddeen gabaasanii jiru. Humni kun tibbana xiyyeeffannaan hawaasa biyyattii gama kaaba Itoophiyaa ta'uu hordofee hedduminaan gara godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti bobba'aa jiraachuus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Oda mana sibuu keessatti waraanni murna bilxiginnaa dargaggoota nagaa lama rasaasa itti roobsanii ajjeesuun barame. Godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu ganda Wajeettii Qilxuu Luboo jedhamu keessatti guraandhala 21/2026 waraanni murna bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Abrahaam Taliilaa jedhamu gara jabina hamaam yakka tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Kana malees guyyuma kana ganda Buukee Toobaa irratti dargaggoo Daagim Tottoobaa jedhamu bifa sukkaneessan loltoonni mootummaa PP badii tokko malee ajjeesanii gatuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen hawaasa naannoo biratti jaalatamoo tuttuqqaa siyaasaa keessaa kanneen walaba ta'an jireenya guyyuu isaanii fooyyeffachuuf carraaquun alatti yakka lubbuu isaanii baasisu keessatti hirmaannaa tokko iyyuu akka hin qabne jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun Arsii Bahaa Ona Shirkaa keessatti waraanni mootummaa dargaggeessa maqaan isaa Umar Cirroo Kadir jedhamu rasaasan ajjeesuun beekame. Waraanni mootummaa PP naasuu namummaa takka hin qabne lubbuu namoota qulqulluu guyyuun galaafachaa kan oolan yoo ta'u, dargaggoon kunis badii yookiin tuttuqqii siyaasaa qabaate osoo hin taane taphata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jedhuun erga ajjeesanii booda maatii isaatiin gatii rasaasaa kaffaltan malee reeffa hin fudhattan jedhanii reeffa maatii dhorkachuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Abbaan mucaa ajjeefamees maallaqa rasaasaaf gaafatame kana harkaa waan dhabeef liqeef ollaarra otoo naanna'uu biiftuun itti lixxee reeffa mucaa isaa yeroof gaafachuu waan dadhabeef barii yeroo reeffa ilma isaa fudhachuuf dhaqu bineensi reeffa mucaa isaa nyaate jedhu jiraattonni. Waraanni cimaan humna mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemsifamaa jiraachuu barame.
Guyyoota muraasa darban keessa godina Gujii aanaa akka Sabbaa Booruu, Aagaa, Waayyuu fi Malkaa Sooddaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti hammaataa jiraachuun maddeen keenya ifoomsanii jiru. Madda qunnamtii hawaasaa fi namoota naannoo jiran irraa argamuun raayyaan ittisaa fi humnoonni nageenya mootummaa yeroo ammaa sochii waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf bobba'anii kan jiran yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo ammoo naannoo kana keessatti sochii isaanii itti fufuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Odeeffannoo maddeen irraa argame akka mul'isutti raayyaan ittisa biyyaa waraana cimaa kana irraa of qusachuun milishoota naannoo hedduu kakaasanii humna waraana bilisummaa Oromoon waliin toora waraanaa irratti akka hirmaatan gochaa turan jedhan. Haaluma kanaan milishoonni naannoo kanneen yeroo hedduu leenjii gahaa hin qabne sochii humnoota mootummaa cimsuuf akka tajaajila itti fayyadaman malee dandeettii waraana bilisummaa Oromoon wal waraanan akka hin qabne jiraattonni ni dubbatu. Jiraattonni maddeeniif yaada kennan akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun yeroo gara yerootti saffisaa fi hammaataa dhufuun uummata naannoo keessa jiraatu irratti dhiibbaa nageenya fi sochii daldalaa irratti uumeera jedhan. Hoogganni Itiyoo Telekoom saamichatti jiru jedhan hojjettoonni dhaabbatichaa. Hojjettoonni dhaabbatichaa dameewwan dhaabbatichaa garaagaraa maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti dhaabbatichi rakkoo bulchiinsa gaarii hamaa keessatti kufuu himanii jiru. Hooggantoonni dhaabbatichaa ta'ee jedhamee mindaa hojjetaa dachaa 10 hanga 20 ta'u akka argatan taasifamee caasaan ijaarame jedhu. Dabalataanis keessa dhaabbatichaa waan beekaniif tooftaalee garaagaraa tolfatanii dhaabbataawwan garaagaraa maqaa firaa fi namoota garaagaraatiin hundeessanii akka waan Itiyoo Telekoom waliin shariikaa ta'anii godhanii maallaqa dhaabbatichaa saamaa jirus jedhame. Kana malees hojjetaa haaraa dhaabbatichaa keessatti qacaruus ta'ee sadarkaan guddinaa fi jijjiiramaan keessa firaa fi wal beekumsaan erga ta'ee bubbulu dubbatanii jiru. Qacarriin gita hojii alaa akkasumas guddinnii fi jijjiiramni keessaa erga dhaabbatee waggoota 5 ta'uu himanii jiru. Hooggantootatu abbaa fedhee qacara, abbaa fedhee sadarkaa guddisaa, abbaa fedheef bakka jijjiiraa kenna jedhu. Mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii dhaabbaticha keessa jiru akka hin hubanne mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii dhaabbaticha keessa jiru akka hin hubanne himan hojjettoonni dhaabbatichaa. Dhaabbileen mirga namoomaa fi gargaarsa idila addunyaa 20 ta'an Itiyoophiyaan waraana haaratti seenuuf qarqara irra jirti jechuun akeekkachiisan. Akkasumas naannolee garaagaraa keessatti dhiibban mirga namoomaa babal'achaa jiru gidduutti gocha sukkaneessaa akka ajjeechaa dabalatee raawwatamu ittisuuf hawaasni idila addunyaa tarkaanfii ariifachiisaa akka fudhatu waamicha dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbileen kunneen xalayaa banaa guraandhala 20,2026 barreessaniin gareewwan kunneen walitti bu'iinsa furmaata osoo hin argatin itti fufee jiruu fi itti gaafatamummaa dhabamuu hundee gadi fageeffateen lammiilee nagaa balaa guddaa keessa galchaa jira jedhan. Waajjira Koomishinara Olaanaa Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waabeeffachuun akka gabaasetti waraanicha keessatti meeshaalee waraanaa gurguddoon weerara diroonii hidhaa seeran alaa jiraachuu fi ifoomseera. Kanaaf immoo carraan nagaa buusuu dhiphachaa jiraachuus akeekkachiisanii jiru. Dhaabbileen xalayicha barreessan waamichi nagaa fi itti gaafatamummaaf idila addunyaan irra deddeebiin dhiyeessanillee Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti furmaata lolaa argamsiisuu irratti tarkaanfiin fudhatamu xiqqaadha jechuun qeeqanii jiru. Miidhamtoonni waraana yakka dhala namaa irratti raawwatamee fi duguuggaa sanyii waraana Tigraay keessatti raawwatameen walqabatee miidhamtoonni haqa akka hin argatin ibsanii jiru. Gama biraatiin yakkamtoonni itti gaafatamummaa seeraa jala akka hin oollellee akeekanii jiru. Tigraay keessatti dhaabbileen kunneen miidhaa muudate kanneen akka hidhaa seeran alaa, gudeeddii, namoota ukkaamsuu, hanqinni nyaataa muudachuu fi tajaajiloonni bu'uuraa dhorkamuu fa'aa kaasanii jiru. Dabalataan waliigalteen nagaa bara 2022 gartokkeen hojiirra ooluu dhabuu, qaamolee gurguddoo akka Eertiraa araara keessatti hirmaachuu dhabuu fi hordoffiin mirga namoomaa xiqqaachuu fa'aa eeraniiru. Kana malees walitti bu'iinsi dhiyeenya kana garee TPLF keessatti uumames akka ragaa tasgabbii dhabuutti kaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti humnoonni federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti lolli itti fufuu isaa ibsuun kunis ajjeechan seeran alaa, hidhaa jumlaa, hidhamuu qabeenyaa, namoota dirqamaan lolatti galchuu fi adabbiin lammiilee nagaa irratti raawwatamuu dabalatee gargaarsa namoomaa daangeffamuu fi hordoffiin walaba ta'e jiraachuu dhabuun
jeequmsi waraanaa akka hidda gadi fageeffate taasiseera jedhan. Amaaraa keessatti lola humnoota federaalaa fi milishoota faannoo gidduutti deemaa jiruun weerarri diroonii, ajjeechaa seeran alaa, hidhaa jumlaa fi gudeeddiin akka raawwatame gabaafameera. Mootummaan tarkaanfii nageenya humna irratti hundaa'ee fudhachuu isaa yoo itti fufe, sirni itti gaafatamummaa fi nagaa buusuu yoo dhabame, lammiilee nagaa irratti miidhaa dabalataa ni fida jedhamee jira. Gaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.